Numaaniyaa falaasama argannoo ardii haaraa barreessaan Fadhasaa Taaddasaa Guutaa seeneessaan Zakkariyaa Miyyee Numaaniyaa. Yaada waliigala asoosamichaa kana waan qabu darbatu doonka hin jedhamu jedhi Oromoon. Akkuma jedhan kunoo anis waanaan jedhu jedheetiin jira. Garaa kiyya keessaa baasee dachii fi samii hundaahu wantoota adda addaa irratti waaniin danda'u xiqqoo jechuufin yaaleetiin jira. Kitaaba kana isiniif dhiyeessuuf yaaleetiin jira. Takka gufadhee kufee ofirra taa'ee boo'ee gammadee koflee gaddee gadadee bu'aa ba'ii hedduu keessa deemeetiin xumure. Firiin muddama koo kaleessaa dhumni isaatis ija ba'eessa ta'eeti jira. Kitaaba kana keessatti seenaan ibsame takka dubbistanii isinii galuu dhiisuu dandeeta. Bulee garuu isiniif dhufuu hin oolu. Irra deddeebi'anii hubannoon dubbisuun barbaachisa. Lafaa ka'aatii itti yaada. Erga dubbistanii bira galtanii isiniif ni gala jechuun amana. Addunyaa haaraa samii jala jirtu tokko keessattis wantoota raawwataman bifa seenaan qindeessee ija seenaan bulleessee osoon hin maqin isiniif katabeetiin jira kuno. Kana isin biraan ga'eetiin jira. Yoo isinitti jabaates beektonni waan kanarratti waan jaan itti gaafadha. Inni fal'aanaan marqaa nyaatan yeroon aannan dhuganiis umrii daa'imummaatti akka ta'e ni beekama. Ilmi namaa dhalatee guddatee bikka guddaa akka ga'uu fi addunyaa tanarra akka dabru ni beekama. Haaluma kanaan anis kitaabni kunii fi falaasamni xiqqollee taatu namatti ulfaatullee garuu ammoo hammaan danda'uun qopheessuudhaaf yaale malee falaasama koo isa bilchaataa itti fufeen isin biraan ga'e fuuldura jeetiin abdadha. Ammaaf kanuma dubbisa yaada keessan naaf gumaachaa. Garuu falaasamni maali? Falaasamni ilaalcha dhalli namaa waa'ee addunyaa uumaa fi uumama namaa fi namooma akkasumatti qaburraa kan maddu jechuun ni danda'ama. Waa'ee taateewwan addunyaa kanaas hubannoo duraan jiru olitti xeenxaluu hiikaa har'aa itti kennuudha. Falaasama jechuun waan jirurra dhaabbatanii waan ijaan hin agarre akeekuudha. Falaasama jechuun kitaabni kunis haala kana irratti xiyyeeffata. Kanaafin irra deddeebi'aa dubbisaa isiniin jedha. Dhumarratti waaniin himuutu jira. Maqaan kitaaba kana duraan Ormaaniyaa ture. Bara 2014 barreessee xumure. Sababa hanqina maallaqaatiif osoon hin xumuriniin na duraa ture. Maqaa kana fakkaatuun namni biroo kitaaba na duursee maxxanseeti jira. Anis barreessaa sanaaf iddoo kenneen kunoo mata duree kitaaba kanaatis Numaaniyaatti jijjiiruudhaaf dirqame. Namni mana tokko ijaaru citaa wal hin saamuu jedhamti Oromoon. Kanaafin falmii dhiisee hunduu ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf fiigaatti jira. Kanaafin dhimma mata dureedhaaf karaa wal dhabuun gaarii miti jedhee afaan keenya jechoota akka cirrachaa galaanaa baay'atan of keessaa kan qabu waan ta'e kanaaf baay'ee hin muddamne. Numaaniyaa jedhee moggaaseen kitaaba kana maxxanse. Dubbisaatii yaada keessan gulaalaa itti aanuuf naaf gumaachaa jedha barreessaan kitaaba kanaa. Seenaa kitaabichaa addunyaa kanarratti namni sababa uumameef qaba. Maaliif akka uumame kan baruus abjuu halkanii keessa moggaasa maqaa isaarraa fedhii keessa isaatii fi waan naannoo isaatti isa mudatan irratti uumama keessa jiraatu kanaas dinqisiifachuun hiikaa dhaadheeffamaa itti laata. Yoo itti tolte maqaa itti moggaaseeti leellisa. Ta'uu baannaan waan san qeequudhaaf weeddisa. Sanaas haa ta'u kana addunyaa kana to'achuudhaaf namni waan hedduu raawwata. Ilmi namaa jireenya mo'achuun wal'aansoo hedduu godhuunsaa beekama. Baay'een milkaa'ina dhabee guyyaa dhaloota isaa abaara.
akkuma addunyaa isa jiraachifteetitti jiraatee dabraasi. Akka kanaan namoota lamaatu biyya lafaa keessa jiraata jechuun ni danda'ama. Isaanis nama biyyaa fi nama biyyoo jennee fudhachuu dandeenya. Namni biyyaa addunyaa kana to'achuudhaaf fala beeka. Jireenya isaa hundaan akka dungoo ifee lammiirraa dukkana qoola. Namni kun waan uumameef beeka. Mul'ata isaa jiraataasi. Gaafa du'u sanas yaadatama. Inni lamadaa nama biyyooti. Inni kun ofiif qofa jiraata. Jiraachuu lammiitiif waa takkan gumaachu. Ittuu jaamseeti sammuuf hojjeta. Namni kun gaafa du'u dandeettii qabu waliin awwaalama. Seenaan isa hin yaadatu. Kutaaleen kitaaba kanaa kan itti aanan isa kana bal'inaan isiniif balballoomsisna. Xumurtu malee lafa hin kaayin.